warreer gasii waan barbaade gabbahe hummoon dubartoonni maal jedhaaru lallaaqaaruyyuu boolla seenan dhabanii jiru. Ati maqaa sheeka hareeda dheereffattee bulgu. Ati hareeda dheereffatteedhaaf gabbaatee la'anatullah alayka ustaazan. Aboo abiyyi munaafiqan itti jettee ustaazota sheekota kan keenya arrabsitu ati yaa wasak kan itti ustaaz Naasir Hamzaa arrabsitu sababa pheenxee yookiin immoo sababa nama istinjaan godhanne amantii illee hin qabne abiyoot kaasa'uuni jettee ati akkam nama muslimaa tokko la'anatullah alayka jetta abiyoot kaasa'uuni jettee ilma diqaalaa tokko jettee yaa ati maqaa hareeda dheereffattee akkamitti gabbaate obboleessa kee tokko akkama biyyoon koona jilaa tuqama yaa bushti qoyi isin warri biltsiginnaa kun yookiin immoo nafxanyoon afaan oromoo barattan kun akkamitti yaaddu sheekni keessan kun sheekootu hin taane hareeda dheereffadhu gabbayti ummatatti hin burjaajessi yeroo kanatti jedhe isa mallaqaan doolaarri kaffalamee fi jennaan gabbahee maraatudha jechuudha waslaattan akkana sheer godha ijoolleen biraan gahaa hundesii warra gadi baatee iyyuudhaa qopheeftee jirtullee ustaaz Naasir Hamzaadhaa kan inni dubbate ustaaz Raayyaa Abbaan Maccaa irratti akka nafxinyoonni mari'ataa jiranu nafxinyoonni walii galanii feesbuukiidhaan waan adda addaatiin duula irratti jalqabanii jiru eegumsi haa godhamuu fi nama keenya otuu inni ittiin bu'in taammoo kamasaaqaq asqaddimmoo maxxanqaq jedhee dubbate malee mee maal dubbate ajjeesaa jedhe moo inni itti gabbaate way abbichuun koo waggaa kanaa muslimni si yaa xurii ati hareeda dheereffattee dullachi karkarroon jechuudha maqaa eenyu balleessuuf ati bitama hareeda dheereffattee gadi baatee ati gaafa xaaqiyyaa uffata muslimaa uffachuudhaan biltsiginnaa si bittee gadi si baafnaa wacitu eessa abbaa keetitti dhufte kontoroora abbaasa maqaa isaa maal jedha botortoraan sheekii tokko eda gabbahe laanatullah alayka Jamaal Abu Muwazi Naasir Hamzaa inni munaafiqa abiyootiin nama istinjaan godhanne xurii akka keetii jechuudha ati mallaqaan bitamtee feesbuuk irraa maqaa ustaazota keenya tuqxee gaafa arrabsitu hin saalfattu biltsiginnaadha abiyoot kaasa'uuni jettee akkabate ustaazota keenya warra oromummaa isaaniitiif amantaa isaaniitiif ustaazota keenya biyya keessatti nafxanyaan irratti wal gurmeessaa jirtuuf sagalee ta'anu ata maal abbaa kee eessa abbaa keetitti dhufteet yaa warra biltsiginnaa kanaa isin maraatota gaafa isiniin jennu yaa warra nafxanyoota afaan oromoo bartan oromoo bakkan buutanu afaan oromoo dubbachuudhaan nuti isinii miti intini oromoodhaaf dubbadhaa namni isiniin jedhe hin jiru taayi afaan keetiin qabsaayi huummoo abiyootiin nama istinyaa godhateen beekne hudduun ni qanne bushtii tokko nama maatii isaa bulchuu hin dandeenye tokko akkamitti gabbaatee nama saba isaatiif dubbatu tokko oromoo tokko irratti gabbaatee abaarsa gadi baatee kurrifattaati kus ummak yaa bushti ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii eegumsa godhaa fi abiyoot waan nafxanyaan ajajetti kennite hojiitti eekuudhaaf dubbattiin jedhu jedhee dubbachuun badii maalii qabaa gabbaatee iyyataati yaa kolkollee maqaa nu nyaatte jechuudha eeboo eessaa dhufe inni akkana hummoon akkana eessaa dhufe maqaa nu balleessa qoy yee jamaa inni kunis immoo maqaa nu balleessuudhaaf tarii kan keenya gaa nu keessaa bahe hummoon akkana gabbaye kaleessa laanatullah alayka akkamitti abbichuun kan kootu qaba sanu abbichuu jettaati intiniin diqilish yaa ibnal kalb abiyoot kaasa'uun nama istinyaa godhateen beekne hudduunsa xiraan otuutti baname asitti nama bokosku jettee akkamitti ustaaz Naasir yookiin immoo ustaaz Jamaal Abu Muwaaz nama amantii isaaniitiif oromummaa isaaniitii halkanii guyyaa iyyaa jiran saba isaanii bira dhaabbatanu ati biltsiginnaan sheeka si fakkeessitee ummata gowwaasi jala fiiguu gabbayi kurrifadhu yennaan ati waan itti sheer gootu argaan jira yaa nafxanyicha si jala galee feesbuukii kee argeen jiraan waan itti sheer gootu waan nafxanyaan gadhiiftu maqaadhaa sheekiidha sirba adda addaa waan nafxanyaa abbichuudhaaf ijoolleen laayikii keessatti sirbitu sheer goota koo fayyaa yaa ummata keenya waslaattaa akkasiin dhagayna sun warra biltsiginnaa yookiin nafxanyoonni bittee miidiyaa irra facaaftee ummatattiin burjaajessi nama amantii fakkaadhuuti abiyyuu nama tuqe maraadhuuti maraatota akka keetii maraachi jettee faffacaaftee jechuudha namni 700 kun meerra ijoolleen oromoodha dabaadhuuti warra biltsiginnaa afaan oromoo godhataa maqaa ustaazotaatiin gabbaatee yaa jara keenya ustaaz Abbaa Maccaa mana isaarraa gadhiisee jira dhibbaan mana jijjiirratee jira bakka duriirraa maaliif ummanni oromoodha otuu agartuun isaa hin jaamin dura bu'ee eegumsa godheefii jira ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiif otuu akkuma Raayyaa Abbaa Maccaa kana gaafa Raayyaa Abbaa Maccaatti Ahmaddiin Jabalitti Kaamil ustaaz Shamsuutti
akkana dhaaddatan otuu gaafa jarri Hacaaluutti dhaaddatan sana Oromoon dammaqee eegumsa Hacaaluuf godhe hadhaa Hacaaluu of keessaan dhabnu ture. Har'a badii maalii qaba raayyaan eegumsa godhaa fi nafxanyaan itti dhaaddataa jirti. Abiyoot kaasa'uun immoo waan nafxanyaan itti kennite waan jarri nuuf ajjeesi nuuf hidhi jedhan dubbattiin deebi'u Abiyoot gochuudhaaf jedhanii dubbatanii jarri Jamaal Abuu Muwaaz ustaazonni dhugaadhaan saba isaaniitiif dhaabbatan amantii isaaniitiif dhaabbatan. Ati kolkolleen yebboo namni gisee tokko ofittiin saalfadhaan eessaa yaa'e budaan jechuudha huummoo arraagesii goreellaan akka Abiyoot nu keessatti dhadhalatee gabbahee laanatullah aleek kan akka shurrubbee kan akka biliillee wal waamtii barisaayyuu wanti wal sheerii wal gootu nama bifan qabne adda iitoftuu mee amma sheeka ofiin jettii kan amma kan galeessa gabbaatee nama abaaraa turte sun Abiyootiif jecha nama munaafiqa jettee rabbiin algaa irratti warra keessa yaa gorraatu Abiyootiin abiyyii koo namni na jedhaa tuqe warri sitti deebitee siyaa qaltu jettee gaafa afaan guuttattee dubbattu ati eessa abbaa keetiitti dhufte yee jamma maaliif wanti nu keessaa dhadhalatu kun gisee tokko nama dabbara maqaanu nyaata Muktaar Kadir akkas maqaanu nyaate Abiyoot kaasa'uun akka namni maqaanu nyaate maal sila waa abaarsa wayii qabna moo kan gabbaatee kaleessa immoo ustaazota abaartu nu keessaa baate kunis biliilleen nu keessaa baate tokkittii sandaaboo nu keessaa baate shurrubbeen fuula iita'a nu keessaa ba'e maal carraan keenya maal ajjaa guddifne nuti guddifachoota waranaaf enya kana yaa ijoollee Oromoo Jimma of qopheessi gaafuma duraasitti meen jiraan of qopheessi qabsoodhaaf of qopheessi nafxanyoota afaan Oromoo barattee maqaa nu balleessuuf nu keessaa gadi baatee nu xureessuuf feesbuukiidhaaf waan adda addaatiin gabbaatee Oromoo xiqqeessitu ofirraa qolachuu qabna otuu jarre nu liqimsin nu liqimsuuf deemti kun amma huummoon akka biliillee gabbaatee ijoollee jala maaloodha kan akka shurrubbee gurbaa qilleensi fuudhee bahuudha ka'u bifa namaan qabnellee gabbaatee jetti siin akka Abdishaamu maal jettan huummoon qilleensi wayidha tokkos itti dabalataniiru gaam baay'ee keessaniin argaara warri yeroo kana biltsiginnaa yookiin nafxanyaadhaaf dubbattan ustaaza of fakkeessitanii namichi diimaan tokko sagalee ummata muslimaa moo sagalee miidiyaa sagalee ummata muslimaa moo maal jedhu maqaa isaa naa himaa maali maqaan isaa namichicha har'a booda ati gabbaatee waa'ee ustaaz raayyaatiin waan namni dubbatu ummata Oromoo jala dhaabbattee ustaaz raayyaan nagaa qabanii hamma dawwaleef eenyuun ustaaz nagaan qabanu hin rukutaman jedhe eegumsa godhaa fi nafxanyaan duula hamaa irratti gaggeessaa jirti jedhame malee raayyaan rukutameera hidhameera eenyu jedhe inni itti gabbaatee usobdanii siyaasaa jettanii ustaaz raayyaa eeggachuun saba Oromoo laallata malee isin nafxanyoota afaan Oromoo abiyyiin duuka fiigu laallatu nurraa ta'a nurraa maqaan hin balleessitti naati qeerroon falmataa jira inni amantiidhaan amantii isaatti falmataa jira isin eessa abbaa keessanii dhuftanii Abiyootiin faana dhaabbattan qoy eessa abbaa keessaniitti dhuftanii qoy eessaa yaa'e sila huummoon akka ijoolleen keenya qoy warri fofokkataan kun akkamitti wal geesse baantii fufaa goota kan koo biliillee goota kan koo maaloo kan koo goota kan koo kaabuttaa goota kan koo hangaasaa goota kan koo jettee gaafa wal waamtu eessaa dhufte sila ilmaan maatii ofiin beekne koshoreen bichaan mee biltsiginnaa keessaa namumti gaarii ustaazni jarrillee birriin bitamtee gabbaate ummata burjaajessitu kun eessa abbaasitii dhufte kun buujalaamiin nifxaam ya nifxaam liji daddabarsi walii sukkaarinatti ka'ee jiraan maqaanu nyaatte bulguleen maqaanu nyaatte namichattiin tokkos itti makataa jirti biltsiginnaa gandummaadhaan ummata ijaarame ummata Abiyoot akka waan Jimmaa waa tokko godhee jiru ummata Abiyoot har'a ana maannaa keessatti bilbilaa gaafadha qeerroo meeqatu daguugamaa jira Jimmaan keessa kaleessa karaan akkamitti oole qeerroon Jimmaa har'a oommi inni irratti maal jedhaara isin asii bargariidhaaf ruuza quuftanii biltsiginnaan doolaara isitti bibbittee jennaan biltsiginnaa koo abiyyuu koo laanatullah alayka warri siyaa ajjeeftu jettee gabbaatee ustaazota abaaramtuudha ishin yaa ummata biliillee abbaa Jifaar jettee maqaa irraa jijjiiraa huummoo kanarraa tokkittii sandaaboo jettee maqaa baafatte huummoon kunis bifa namaan qabne karkarruun jijjiiraa maqaarraa shurrubbee jetti kun akan gaalli adda dhiite fokkattuun gadi baate abbichuu koo jetti akka waan nuti jaratti fakkeenyan bakka buufanneetti gabbaate Jimmarraa dubbatti sanuu yaa jara keenya eessaa nutti dhufte huummoon akkanaa qoyyo yaa rabbi maaliif ijoolleen Oromoo Jimmaa sabboontonni Jimmaadhaa of qopheessa qabsoodhaaf mudhii hidhadhaa sokkoffaa nafxanyoota afaan Oromoo qabutu nu kuffisaa jira qabsoo keenya dura jara of keessaa qulqulleessina
warra maqaa ustaazotaa himataa nafxanyootaaf gumo intini daboo bahee deebi'ee Oromoo irratti duulu warra maqaa ustaazotaa himataa dhaqee ulamoota Oromummaa isaaniitiif sabaaf dubbatan irratti gabbayee holola maqaballeessaa munaafiqa jedhu kana yaa ibnal munaafiq isin yaa ibnal gowwa aboo gowwaan akkanaa maal jaanu keessatti dhalate qoy eessaa nu keessatti dhalate huummoon ishii pu annama natti hin fakkaattu bari warri amma yeroo kanallee of hin barre ijoollee Oromoo wanti isin galateeffachuu barbaaddu baay'ee ulfaadhaa galatooma warri otuu dhaamsa keenya waamicha nuti isiniif goone Oromoon dammaqee jira duula sanyii daguuggaatu irratti deemsifamaa jira waan ta'eef dammaqaatii of ta'a nafxanyoota afaan Oromoo baratte ganda kamittuu dhalattu jimmatti isa dhalattu eessatti dhalattu Oromoo bakka buutee dubbachuu hin dandeessu jara faana gadi baatanii hin wacina ustaaza ofiin jettee warra gabbaatee bexxalloosi jara laaltanii hin dogongorina jennee gaafa waamicha isinii goonu baay'een keessan waamicha keenya dhageessitanii waamicha keenya dhageessitanii kara Oromummaa keessanitti warri deebitan ulfaadha galatooma garuu na'al abu shaklak yaa ibnal gahwa akkam abbaa keetii ati maqaa hareeda dheeressite akka waan immoo ummanni Jimmaa bakka si buufateetti namni Jimmaa Abiyyuun arrabsita Ahmadiin Jabalin arrabsita Raayyaan arrabsita eenyu arrabse eenyuun Jimmaa irraa dubbadhu siin jedhe yaa sheek gabi yaa sheeka biltsiginnaa yaa sheekota biltsiginnaa dhaabbadha saba keenya irraa isinirraa kaffaluu teenya abiyootii wajjiniin eddee sin galta lullaala yaa sheekota biltsiginnaadha yaa bitamtoota eessa abbaa keetitti gayyaate ati boolla keessa warra akkanaa warra gaafa Hayilamaaramiin illee aangoorra jiru achirratti daboo bahee fi Hayilamaaramiif daboo bahee Hayilamaarami irratti qeerroo hiisisaa ture isin hadha sheeka ofiin jettu isin irra gabbaaftee qabsaa taatee wacitu kun warra Hayilamaaramiif illee da'oo ta'e qeerroo adamsaa turedha hundisii yebo warri har'a gadi bahanii qabsaa of godhanii erga abiyoot bara 2019 kaalsii geetaachoo asaffaa miicuu jalaa bahee dhufe of baranii namummaan itti dhagahameereef gadi bahanii qabsaa of gochuudhaaf deebi'anii Oromoo kaan irratti duulanu warra yeroo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoorra jiru jaraa wajjin ta'uudhaan qeerroo adamsaa ture maqaa hareeda dheereffachuutiin gabbaatee nama kaan abaarti jechuudha daawon abiyoot kaasa'uun balaayine daawon huummoo isa deeggartu daawon maamma'ee isa deeggartu hundisii يبو اشتو لعنة الله عليكم يا بالسجنوج يوكين مو يا ابن النافت انيو شفان رمو دبتن ديك على نافت انيوتا اسن ايه ستو لالد اتي غندوما سن ديگرون غندوما دا نمني سي ديگرون جرو اتي غندكو تلالدو مال باكيتي غوتا اورمو دا فنتاتو تانان ابيوتو اورمو دا فنتاني ابيوت كاسو نويو اورمو فنتاني اسن ور بيتمتوني اوفين بيكني ايه سبا كيسانيتي دفتن يبو namni kumaaf dhibbishan kun sheer godhi nama kuma lama kuma sadiin gahi nafxanyoota afaan Oromoo dubbattu garaa gubi miisenjeraan faffacaasi cal jettee laalin haa dhageessu haa gubattu garaansi keessattuu warri sheekota ofiin jedhu waa'ee raayyaatti gaafa deebinu raayyaan abbaa maccaa akka mana isaanii jijjiirratanii dhokatanii jiranu sabni Oromoodhaa eegumsa godhaafii jiru dhibbaan dhibbatti waan sobaatii miti mana isaaniirraa baafamanii jijjiirameefii jira soba warri jettanii immoo afuuftanu akkamitti ilaaltu sin erganni du'e booda boohuuf moo yoo dura bu'ame otuu inni hin hidhamin otuu inni dhiibbaan irra hin gahin eegumsi godhameef rakkoo maaliitii gabbaatee waa'ee raayyaati akkamitti waa'ee raayyaa dubbattan jedhe akkamitti dubbattu sin yaa ibnal gahwa qabee bichaa hone bo ummanni dubartiin siillee nama dhibdi bar eessaa dhufte qoy qabee ummata bulguu yookiin arraagessa maqaan ashagiree yookiin immoo maqaan abiyoot kana booda goreellaa huummoo deeggartoonni isaa huummota hundisi isin ustaazota ofiin jettee gabbaatee wacitullee hundisiiyyuu huummoo of hin beekne babarrisuu oqoochoodha waliin dhahachuu malee huummota ijoolleen keenya ijoollee sanyii mootii qophii jabaa nu barbaachisa maaliif diqaalaa baay'een nu keessatti dhalattee jirti diqaalaan naafxanyoota sabni kamuu nu'iin diinaa miti silxeen nu'iif diinaa miti kuulloon nu'iif diinaa miti guraageen nu'iif diinaa miti
sabni kafaa diina keenya miti garuu diinni keenya naafteenyota afaan oromoo dubbattu kana diinni keenya kana irratti hojjennee jimmaan keessaa warra buujalee akkasii qulqulleessinee abiyootii wajjin goondaritti galchuudha kaayyoo keenya hundi keenyaa qabsoo eegallee jirra galma keenya malee kun nu dogongorsitee akka waan nuti bakka buufanneetti gabbaatee ustaazota keenya aboo eessa baakeetitti dhufteeti fokkataan namni sin beekne abiyootii irraa maraatte abiyootii irraa hudduusi salee yaa sheeka maraata eessa baakeetitti dhufteeti sheer godhi jara keenya nanaarsinga nama kuma 500 na dhaggeeffataan igarmenyaal ba'unat doktor Abdusee bulgulee bira naangeessu bulgulee afaan oromoo intini jet bulgulee afaan oromoo dubbattu biraan gaha bulgulee afaan oromoo dubbattu biraan gaha jabaadha dhugaan isin jedha waa jettiin gabbaatee viidiyoo si argeen qaanfadheen warri Abdusee barbaadaa jirtanu peejii kanaan na hordofa feesbuukiin kan koo Abdusee tuub oromoo jedha isarra seenaan jiru asiin itti mudda warri dhuftanii na dubbistanii yaadana jijjiiruu barbaadan asiin illee yoo barbaadan karaa feesbuukiitiin Abdusee tuubee oromoo jettanii yoo barbaadan Abdusee tuub oromoo jettanii na argachuu dandeessu garuu laayiviin nuti itti muddinu kan nuti likkii naafteenyota afaan oromoo barte itti galchinu asirraani peejiirraan feesbuukii dhibba gubdee azaanu keesse waan ta'eef isin immoo feesbuukii peejii kana guddisuu wajii keessan ijoolleen baay'een feesbuukiin kan nuti ittiin miiseenjeraan si qunnamuu dandeenyu jedhaatani yoo barbaachisaa ta'e warri na qunnamtanii yaada wal jijjiiruu barbaadan lakkoofsa waasaappii kooti asirratti isinii maxxansa yoo barbaadan feesbuukiidhaan dhuftanii na argachuu dandeessu addii ergattanii abiy ahmad yaa ilma zinnaash yaa ibnati zitaa waldee Abdusee likkii sittim yaa ilmati zitaa waldee abiyoot kaasa'uun balaayne hey مالك يا عم شير قولي چل جتنا ملالين واه انديت نو بابا هلو لايف لاينين جبادا اكس رايا بمچاتي استاذا مدين جبليف كامل شمسوتي في استاذوتا اورمون قبدو ججبدو غلافچودا فبي قوبيتو مري اكجرو دبان دبا جلا مريسن تمنا هم بوقفنا وتوني استاذوتا كينيان غلافاتين يغان سننجد جبادا اجولن بلصغنا دوكا يوكينا بيوتين دوكا جرتو اندسي ورماتين سي اوفين بيكني يچود ابا في لكاولي ورم بيكني اورموما اوفي ورم بيكني هندسي همو بيچا يچود همو بيتو سچمو كرتاي hum jed isa hundisi warri amma abiyooti wajjiniin boollootti namaa jirtu warri abiyoot kaasa'uun balaayineetti zitaa waldee yookiin abjuu manamaatiin sakkaree abjuu harmee isaa itti himte gowwichi maal jedhe gaafa Harargee dhaqu amma waa'ee abiyyi gowwummaa isaa hoolaa deeggara jechuun dhugaan isinitti hima gaafa Harargee dhaqu maal jedhe iskoortaa jechuun jedhe waa'ee iskoortaa fa'i dubbatee ka'ee waa'ee immoo nugusaa kana dubbate ati nugusa ofiin jetta nugusa jechuun immoo akka Minilik kana nugusa ta'anii nama cafacafanii bulchuudha ati kaayyoo harmee keetii galmaan gaachuudha moo sirnaan aangoo oromoodhaaf qabattee oromoo sartiibaan bulchuu barbaadda jennaan harmeen koo goota angaafa waggaa 7 irra deddeebitee ati nugusa taata mootii koo naan jetti hoolicha abiyoot kaasa'uun gaafa Harargee dhaqu maal jedhe harmeen koo goota tizitaa waldeetu afaan oromootiin itti himte moo eessa baasiitti dhaga'inni qoy tizitaa waldee afaan oromoon beektu naafteenyaa isii dhugaa afaan oromoon yoo guti gurra kana maqasiin murte afaan oromoon beekne tizitaan akkamitti ati yaa mootii koo naan jetti jedhe hoolichi gaafa Harargee dhaqu baay'ee nama dhiba mootii koo naan jetti eeyyee mootiidha ta'eera ليفي رنجر حبيبي أتربي شين باك أمادام أمة مجال جاي نمتي يولو مال جري غافر كده هرمين كو غوتا موتي كو نانجت يرو هند كونو تا إيرا
nugusa jechuun afaan oromootiin maal jechuudha? Nugusa jechuun afaan oromootiin maal jechuudha? Mootii huummoo akkana gowwaa akkanaatu intini jedha. Naa dhibu bar nama akkanatti illee of waa takka hin beekne mootii koo naan jetti harmeen koo Tizitaa Waldeedhaa ganamaa galgala dhuguma mootiidhaan. Mootii jechuun afaan oromootiin maanni jedhee nama gaafatu akka Abiyoot Kaasahuun Balaayinee Tizitaa Waldee maqaa kana harii qabadha maqaan isaa huummoo. Dhugaan isiniin jedha akkas. Abiyoot aangoo ni gadhiisa ji'a 2 ji'a 3 yoo dandeetanii akkas likkii isaan galchinaa jechuudha. Huummota deeggartoota biltsiginnaa yookiin deeggartoota nafxanyootaa likkii galchinaa jechuudha. Akkas likkii isaan galchina. Nuyi jiru immoo raayyaan hin galaafatu abbi. Raayyaanis hidhuu hin danda'u. Inni garuu shirri isaa waan danda'amu miti. Hacaaluu wayyaaneen illee qusattee dhiiftee iyyuu galaafatee jira. Raayyaanis akkuma kana wayyaaneen illee gaayaa zabana wayyaanee keessallee raayya biyya keessa taa'ee nashiidaadhaan akkasitti nuuf haarayaa miti. Duris quufneen barree maalummaa jireenyaa erga dhiifnee turre jedhee walaloodhaan akkas ukasii cabsaa ture. Namni las qubatti qaben jiru. Har'a garuu ija nafxanyichaa Abiyoot Kaasahuun keessa galee jira raayyaa waan Minilikiin qeeqeef. Waan dhiyeen gadda liivii bahee raayyaan Minilik qomcaa'ee harkarraa ciccitee qurcii ta'eetiyyuu du'e Minilik jedhee dubbate qofaaf akaakayyuu koo maaliif qeeqxaadha Abiyyi ajjeesuudhaaf karooratti baafatee jira raayyaan. Akkuma Hacaaluu nyaatetti raayyaan nyaachuudhaaf karoora xumuratee jira dhaggeeffadhu. Maaliif raayyaan ija keessa galfate Abiyoot? Maaliif nafxanyoodhaan walii galee raayyaan ajjeesuu barbaade Abiyyi? Maal inni gadda dhaggeeffataniitu yoo ta'e laayivii seenee irratti waahii Minilik qurcaa'ee du'u akaakayyoonni jaraa Haayile Sillaaseen Shintibeetii jalatti awwaalamuu Minilik qurcaa'ee harka irraa dhumee du'uusa dubbate. Sababa kanaaf akkamitti akaakayyuu koo nama siidaa isaa hojjechiisee akka nama lubbuu qabuutti halkan dhungadhee rafu. Halkan miilatti kufee gangaladhee akka nama bishooftu jiroota miti ni beektuumi nama xonqaa'ee hojjechiifate yookiin wanti Abiyoot Kaasahuun Minilikii Haayile Sillaasee mana keessatti hojjechiifate halkan yeroo rafuu jedhu gangalatee geetaዬ አንተ ጠብቀኝ እኔ ስልጣኔ እናቴ እኮ አንተ ንጉስ ትሆናለህ ብላኛለች ስለዚህ አንተን ቃል አክብሬ ስልጣኔ ማስ እንትን ፈልጋለሁ Minilikii አንተ ብቻ እሺ በለኝና ስልጣኔን ጀለ gangalatee jechuudha Abiyoot sababa kanaaf raayyaa jalaa qeequun isa gubee jennaan raayyaan nu jala ajjeesuu barbaade raayyaan immoo najjeeftu ofiif duuta dura buute wallaahi wa rabbal kaabaa Abiyyi ati raayyaan hin ajjeeftu ofiif duuta malee dura buute raayyaanis hiniitu Hacaaluuyyuu otuu nuti hin beekin nu jalaa galaafatte shira keetiin ati gaafati shira akkaataa itti nama boolla buusanu kitaaba keessatti barreessite sanan akkati nama marzii taateti bareeda kitaaba isaa isa inni barreesse otuu aangoon qabatin akkaataa itti nama xalafanii boolla nama buusanu waa meeqa barreesse namichi lafa ka'atu bakka wanti kun suutumaan bollatti nu hareera nafxinyichi kun jedheen tingi godhaan tureen isiniif galuu dide malee raayyaan immoo hin ajjeeftu wallaahi ustaaz raayyaatti hin buutu qeensarraan cabsitu situ boolla seena malee sababanni Minilikiin qeeqefati ajjeesuudhaaf hidhuudhaaf nafxanyootaa walii galtee irratti hojjette yaa Abiy raayyaan mana jijjiirrachiifte zabana kee keessa ulamoonni keenya zabana wayyaanee hin daffaraman zabana Abiyoot keessa artiistonni keenya nu jala ajjeefaman zabana Abiyoot keessa hayyoonni Oromoodhaa kan takkaantiniin jedhin nu jala hidhaman zabana Abiyoot keessa nafxanyoonni boollaa baatee shuraaba Minilik uffattee neeyya Minilik lijinen jedhe wayyaanee ati bar gootaa dhugaan isiniin jedha wayyaaneen galata guddaa Oromoodhaaf qabdi bar isin hooleeyyiin hin beeytanu malee har'a wayyaanee diina godhattan wallaahi wayyaaneen Oromoof galata guddaa oolte nafxanyaan lafa keessa qabbartee ahdaawii sir'aati kan jedhanu warra sirna tokko lummuuxii Itoophiyaa tokko qofa ijaaruu jedhu mallas dhufee qabirii jalatti gadawwaalee kursiisaa jalatti nurraa caccabsee Oromoon akkasiin killilii naannoo taatutti godhee fi afaan keenyaan akka barannu nu godhee dimokiraasii sabaaf sablammoonni hundi of danda'anu kan godhe bar sirna yaadi kana isa sin har'a deebitanii diina godhatan Minilik garuu harmaaf harka muree Itoophiyaa tokko mee waa tokko isiniif hima warri har'a Minilikiin yookiin yaada Abiyyi deeggarra jettan mee abbaa kan keetiin afaan Oromoon barreessitaa jedhaani dhugaadhuma dubbachuudhaaf abbaan keessan harmeen keessan haama qubee yookiin fidalii yookiin isa haahuu jedhan malee qubee afaan Oromoo barreessuun beeyti harmeen keessan warri bicuu achitti
hin barreessitu maaliifi yeroo sanatti yeroo dargii yeroo Haile Sillaaseen bulchu yeroo Minilik afaan tokkicha saba tokkichatu nurratti fe'amaa ture abbaan kan kee amma afaan Oromoo barreessuu hin beeku dubbisuu hin beeku afaan Amaariffaa garuu likkit yoo nama kasasuudhaaf jette dur nama Amaariffa beeku nama Amaariffa barreessuu Meme dhugaa rabbi walitti himnu abbaan kan kee yookiin warri bicuusi abbaan keessa waggaa 60-70 ga'e afaan Amaariffaa dubbisuu beeku moo afaan Amaariffaa barreessuu beeku wanti isin har'a abiyootiin sirna Minilik jalatti deeggaraattan bar sirna lummuutti alaabaa tokkicha nurratti deebisuudha bar dhugaan isin jedha har'a abiyoot dhufee sirna Minilik nurratti deebisuudhaaf sirni wayyaanee dhibbaan dhibbatti federaalizimii dhugaati bar Oromiyaan akka isin afaasiitiin barattu akka isin naannoo taatu gwaameeqaan ummata kanaaf kabaja guddaa kennite sirna dargii caccabsite jechuudha akkasii bar isinarra diina godhattanii wayyaaneen akkana diina keenya naaftanya harmaaf harka sirraa muree afaan tokkichaan si gabroomsaa turetu diina keeti malee wayyaaneen haddii kana diina haddii kanaa miti galatas nu biraa qabdi wayyaanee yookiin ahadiga isin jettan yaadig haddii kana diina Oromooti miti dhugaan isinitti hima ummata horii hoolota akkamitti waa tokko hin beektanu isin abiyoot raayyaa abbaa macaa wanti inni ajjeesuu barbaade sababa inni Minilikiin arrabse liivii raayyaan dabarse dhiyoo kana dhaggeeffattaniittu anuyyuu poostii godheen jira viidiyoo sana dhaggeeffachuu dandeessu sababa sanaaf xiyyeeffatanii ajjeesuu barbaadan እውነቴን ነው የምላችሁ ምኒልክ ዛሬም ውሻ ነው የውሻ ልጅ አብዮት ለሱ መስገድ ይችላል ቂጡ ማጠብ ይችላል ግን ለኦሮሞ ጠላት ነው ምኒልክ ዛሬም ጠላታችን ነው ነፍጠኞች ጠላታችን ነው ስለዚህ ነፍጠኛ አይገዛንም ያልነው በምክንያት ነው አከስ ሁንዲ ከሰኑን ቤይተን ኦፍታ ደመቃ ሁንዲ ከሰኑ አማ ማዘሪ ከን ከት ብልብሊ ሜሜ ቁቤ በሬሲ ጀዳኒ ደንዴሰን በሬሲቱ ገሩ አማረፋ ሂምበሬሲት እንዱበት ሁንዲ ነማዳ ሂምቤይተኒ ወሬ ሀርሜን ከሰን ጉርጉዳ ታይ ማሊፊ የሮሰነ ድርቀማን አፋን አማረፋ በረታ ድርቀማን ማቲን ከንኬ ዮሌ ነመከሰሱዳፍ መነሙርቲ ዋሜ ቀንትዲ የቹ ጅረን ነማ አማረፋ ቤኩ ቢረዴምቲ አማረፋን በሬሲሲ ፈታ ገብሩማ ሀዲ ከና ኑረቲ ፊአቱር ቴቹ አከስ ገሩ ወያኔን ዱፍቴ አፋን ኬቲን በረዱ ዲሞክራሲዳ ናኖ ታይ ኦሮሚያን ኦፍ ደንደው ቀብዲ asirni tokkichi yookiin alaabaan tokkittiin hin ta'u jettee Haile Sillaasee boolla keessa tawwaalte abiyoot dhufee waggaa lama keessa wayyaan intini naafteenyaa wayyaaneen awwaalte yaadig awwaalee irra taa'e waggaa lama utuu hin gahin እኔ የምኒልክ ልጅ ነኝ ያዝኝ ሊቀቀኛ ፎከራው ምኒልክ ጀግና ነው ምኒልክን መስደብ ሙሉ ኢትዮጵያ መስደብ ነው ጀደ ዱፌቱ አንጎ እንትኒ ጀደን የድሮ ኢትዮጵያን እንመልሳታለን የአባቶቻችን ታሪክ እናድሳለን እንጀኛ አቢዮት ዱፌ አከዱፌን ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ክብሯን መልሳታለን ጀዳን ቱረኒ እስኒፍ ገሉ ዲደ ነክማ ዱፌና ከናፍጥኙማ ኢጃሩ በርባደ ኢጃራ ቱሬ ራያን አባ መጫ ከነ ጀለዳለ ዳበቹ ሳቆፋፍ አጄፈሙዳ በርባደሜ አማ ጫሉ ኛቴ ራያፍ አህመዲን ጀበልት ኢልካን ቀርፈታ ጅርታ አብይ ሲቤክ ነበር ነመሐመድ ተሶብደ ሱራ ወጅን ከአ አቲ እንትኒ ሰነስ ጋፋ አጄፍቱ ሰዓራ መኮንን ጋፋ አጄፍቱ ሐመድ ሱራ ወጅኒን ከአትዩ አጄፍቴ ሞት እንትኒ mootummaa naannoo amaaraa sana gaafa ajjeeftu hammattee suuraa wajjiniin makiinaa keessa teessee ajjeefte ati bira fakkaattaa nama nyaatta raayyaaf amaddiiniin hammattee suuraa wajjin kaatee jirta waan itti yaadde dura buune sirratti barreerraam akkati itti yaaddee jara kana ija keessa galafattee naafteenyoonni akka jarra adamsanuuf karoora baafte sirratti barree jira abiyootiin rabbi nurraa kaasuu qaba jabaatee ilmaan naafteenyoota afaan oromoo dubbatan of yaadadha cal jettanii koomentiin hin fiffigina abduseen ragaasiif dhiyeessaa jira akka naafteenyaan diina keenya taate akka naafteenyaan diina keenya taate isinitti marra akkasin obbartanuufi bar dhuftanii nutti dabalamtanus bu'aan buuftanuum of wallaaltanii achi keessatti dhama'uu keessantu haddii kana isin of wallaalchise isin of wallaaluun keessan haddii kana isin rakkise kan na dhibummoo deeggartoonni biltsiginnaa yookiin naafteenyaa namumti bifallee qabu haasaa bareedullee hin jiru kan akka naggeessoo odduu duubee hudduu gabreellaa sana jechuudha gambeella intini goreellaa akka odduu duubee kan hidhiin lafa ga'u kan akka biliillee kan addi dhiitamaa kan akka shurrubbee kan qilleensi fuudhe adurree fakkaattu kan akka abdishaa huummoo ofitti kan akka tokkittii sandaaboo huummoo haadhoo
kan akka baantii tufaa tortoraa qilleensi fuudhee ba'u isa akkasii qofa bilisi nafti ginnaa deeggarti jechuudha hundisi. Nafti ginnaa kan deeggartu namuma gaarii tokko natti hima. Ustaaz Zalleesiin ofiin jettee gabbaate nama abaartu wama dayyuusii wayii ilkaan irra hin jirre bishiqii wayiiti jechuudha. Tokko namni bilisi ginnaa yookiin nafti ginnaa deeggaru namni gaarii tokko keessaan argitu. Ummata huummoo qofa. Yaada فكر فذكر فإن الذكرى جتون يادا تشيسي أبدو سنان جد بر يو يادا تشيفتي أوف يادتو يو نوتي أوفيسي يادا تشيفتي أوف يادتو أكس yeroo illee mallas biyya bulchaa ture kan ummata keenya irraa qeensa buqqisaa ture reebaa ture oppiidiyoodhuma abiyoot kaasa'uun sana basaasaa dhugaa kan akka hundinuu oppiidiyoon shimallis kootii baate jala deema abiyoot burruuza baadhate jala deema hundi siyyuu warruma oppiidiyoo har'a maqaa jijjiirratetuyyuu ummata keenya fixxe malee yeroo sanas wayyaaneen tokkitti yookiin immoo yaadig ummata keenya wanti inni miidhan jiru kan ummata keenya miidhe oppiidiyoo xurii durii har'a maqaa jijjiirratee nifti ginnaa ofiin jette kanatu ummata fixxe malee takkaa takkitti intiniin dhufe nummiini dhugaa walitti himna nafti ginnaan ummata oromootiif yeboo ummata irratti mana gubuutu nafti bilti ginnaadha የእናታችሁ ይበለጸግ የእናታችሁ እምስ የሸርሙጣ ልጆች ነመረት መነ ጉቡዳ ኢልማ ሃደ ተክቲ ቀብዱ ቀሮ ጀላ ዳኒ እጀ ኬሳን ባሱቱዩ ብልጽግናዳ መነ ህየሳ ጉቡ ብልጽግናዳ የእናታችሁ ትበዳ የብልጽግና ልጆች የሸርሙጣ ልጆች የምኒልክ ልጆች ውሾች ፋኪው አብዮት ካሳውን በላይኔ ትዝታ ወልዴ ገብረ ጎርጊስ ሀርሜሳት እንሞ ከነ ቁበ ቀባዳ ሁንዲኬዩ ቁበ ቀባድ ኑት ዱጋ ወረራ ጋር ዳበነ ስትምና ወርም ጀዋር መሐመድ ማለው ጀቲ አስጀለቲ ሁዱበንቱ ወላሂ ሚለት ኩፌ አድራ ጀዌኮ ደቂቃ ተክቲ ሀራ ጀዌን በር ሌንጨ ኢጀበር በዳታ ኡሳ ወንቲ ሲሂሙ ነፍጥ ግናን ሚዲያ ሲጉረተ ዳይጤ ጀዋሪን ያደኑፍ ከኒ መግለጫ ከኒ ኡመተኑፍ እንትኒ ተዲ ያደከ ኢብስ ጀናን ላ ሚዲያ አብዮት ካሰውን ይረቲ ያደኮን ኢብሰዱ ሚዲያ ዱጋ ሰበ ኦሮሞቲፍ ዳበቱ ኦሜኒን እንቀበ ኦሜኒን ናፊዳ ጀዴ ዲዲ kana bar leenca achi keessa taa'ellee sodaa jaraan qabne jechuudha bar jawaarii wanti nuti leenca eegee dhabe malee jennee ragaa wajjiniin jawaariin deeggarree itti ciccinee jaallannuuf sababanni leenca ta'e mana hidhaa keessa taa'ellee naafxeenyaa roomisiisaa jira jechuudha miidiyaa naafxegannaa irratti miidiyaa afaan abiyoot kaasa'uuniin dubbatu irratti maglacaa yookiin yaada koon ibsadhu jedhee yoo barbaadan miidiyaa ummataa OMN kan saba oromootiif dhaabbate fidaati yaada koon irraa fuudha jedheetiyyuu har'a deebise dhageessaniitu warri taatan dhaqaa dhaggeeffadhaa jawaar mahammad leenca akkanaati maglacaan kennu waslaataa afaan abiyootiin dubbattu TV Itoophiyaa yookiin TV mootummaa buujalaamii kanaaf yaada koon kennu jedhe bar leenci afaan achi keessa mana hidhaa keessa taa'ellee naafxeenyaatti yaaddoo ta'e akkamitti isin afaan kamiin jawaariin qeeqxu jawaar akkana abiyoot wallaahi miila jawaar koomee jala dhungate adaraa jawweeko jecha tokkitti jedhe si gadhiifnaa jedhe yoona udduu of keessatti intini dhaar otuu jawaar ishii jedhee fi har'a miilatti kufanii ummata nurraa qabbaneesse si gadhiifnaa jedhu waan jawaariin hidhanii ta'arna wayisee attanii ofii hidhamanii jiru bar bilxiginnoonni jawaar hidhaan jiru tasnaantoo ummanni isa akka saduuka jiru beeka jawween maaliif haqa qaba dhugaadhaaf dhaabbate nama miine jarri diraamaa irratti hojjetanu injifachuu hin danda'anu shira meeqatti xaxanu hin injifatanu danda'ani jawaariin jawaar ilma sabaati bar haqaan falmate sabaaf sablammootaaf dhaabbate ummata miidhamaadhaaf dhaabbate jawaariin hin dandeessu naafxiginnaa yookiin bilxiginnaan abiyoot kaasa'uun abiyoot akkamitti namuma fiddanii wal bira madaalchiftu sin buujalee kan yeboo እንዴት አባታችሁ ነው ጀዋሪን ነማ ሌንጫ አከናቲ ፊ አዱሬ ሚለ ጀለቲ ኩፍቴ ለገንገለቴ ሚለ ጀዋር ካልሲ ጀዋሪን ገኝ አብዮቲን ወልት መዳልቸቱ በርባደን ቆይ ይገርመኛል ሌንጫ መነ ሂዳ ከሰታ ሶዳ ዶኮን ቀምኔ አቦዴ እንገደነ ድግኔ ጋፋቺ እንትኒ ዳፍ መነ ሙርቲ ትዲየሱ ዳፍ ጀደን ዴምሱ መሳራ ላላሚ አከንቲ ዴሙላ ፌደራል ለጩጪ ብራ ፈካቲ ጀዌ ብራ አቤት አቤት አካሄዱ ወይ ጀዌ አቡ አቲበር ረቡመቱ አደስቲ ከኒ አደሌንጫ akka namas intini jedheeti jeeqne sodaata kon qabne kan akka jawwe abo kana oromoon onne horatte bil intini yettem amma kan akka jawwe miliyona horatte kuno abdusseen akkas
onni jawaar irraa dhaalle bar mana hidhaa keessa taa'ee onni kanaan daratii rukutate inni lanafteenyaa intin interview aliddarragam fidaa ommi inni jedhee akkasitti jechuudha mana hidhaa keessa taa'ee eengadda gaafa inni Baqqalaa Garbaa wajjiniin mana murtiitti dhiyeeffaman deemsa isaa argitaniitu isin abiyyoot warabbal kaaboof keessatti boolaate jawween kun mana hidhaa keessa taa'e illee akkanatti daratuun naftoo yaadaal indi garramen indi ina jagnaa sau jaarraa kana keessa nuuf uumamuun jawwee aboonnu dhaloonni kun carra qabeessa bar dhiira akkanaadha baguma jarraa wallahi otuma yeroo kana du'an jarraa jawwee keessa waggaa lamallee jiraachuun yeroo Jawaar Muhammad addunyaa kana irratti Oromoodhaaf falmu keessa ilaalee ka'e isa wajjiniin hammate isaaf sagalee ta'ee ka'e yoon du'e kan jawweedhaan nan gubu leenca argiteetta bili akka waan aannan dhuga baran federaalillee isa mana murtiitti dhiyeessitu jechuudha fuuldura bu'ee waa tokko dire እንደዚህ ምናምን ጀለ አይ ጀዌ አቤት አቤት በፍቅሬ እኮ በቃ ጃለለ ኬቲን ከናፍ ኡመኒ አቤት ጀዌ ሆለ ይነክ አብዮት ካልሲ ጌታቸው ሚጭቱ የቹደ ሶዳቱን አከምት ጀዋሪን ሂደት እንትኔት ኦፊ ፊደምቴ ጅርቲ ጀዋሪ መኒዳ ከሰ ከሰለ ይገርመኛል والله ጀዋሪ መኒዳ ከሰ ከሰ ኦፊ ፊደምቴ ያዶ ከሰ ጅርቲ አብዮት ጀዌን ጀግና ሶዳን ቀቡ ዮዱ ኤሌ ani dimeetir fiin jiraata ra jedhe bar jawween annama sodaatu miti akka jawwee bookkisanii dhugaatti manii abeet bulguu waa tokko antiniin jenne waggaa 30 saba oromootiif 30 amat bataggalkut la oromoo hizb abo 30 amat oromoon hizb yecafacafkut atlimde bulguu abiyot waggaa 30 ummata oromootiif qabsaa'e keessatti maal ishiin erbee way of dhaaddu wayidha ደሞ ምን ይላል ምን ይመስላል በእናታችሁ ቢፈና ማለን ቀቡ ሁሮን አከለ ሸመረኒ ሊፕስቲክ ድድበቴ ካሜራ ዱረ ዳበቴ ሱራ ካኦል ወከምቲ ዋይ ዲዩማ ወራ አከ ጀዌ ከናን ተወዳደራ ነበር ቀኑብኝ ስሙ ቀኑብኝ ነው አቲ ሸመረሞ ከነቲ ቀናሜ አንጎ ቀበደ ጀና ማሊ ፈነንታነ ጀዳኒ ነቲናፈኒ በይ ባዝሊናም ማሊ ቢሆን ይሁን ummata vaaziliin hidhiitti diddibatee zinnash buruushiin fuula borroshte paarlaamaatti ol baafnaan kaameeraa dura dhaabbataa ooltu jawwee ilma sabaa Jawaar Muhammad Siraaj leenca akkanaa dura dhaabbattee gaafasiin falmitu igarmenyaal unateen ummadaaju aboo warri arjaarra dhaloonni qubeedhaa warri dhaloota jawwee kana taatan bareechaati gammada maaliif jaarraa jawwee keessa waggaa tokko jiraattee du'uun sin gubu goota akkanaa oromoon dhalchuusi ijaan argitee goota akkanaati wajjiniin oromoodhaaf qanii tokko sagalee taate yoo duute minimma ay qoceem garuu bulguu akka abiyoot kaasa'uun balaayini akka seetii gadi baate dhaampuce eddeedha jabanaa baatte dubartii urgooftu akkasiin kun na dhiira natti hin fakkaattoon yoo dubartii bira dhayte jetti kaameeraa dura dhaabbatte yoo dirii jetti dhayxee jabanaa baatte kaneet min mootummaadhaaf jettii kun amma tuffatamtu wayda nama jala fiigdu duruma namni kaalsii miicite barte namni nama jala fiigdee barte kun bifalleen qabdu akostor jetteellee bulchuu hin dandeessu otuu siin jirtu mana barumsaa keessatti ijoolleen meeqa adamsamaa ture mana barumsaa naannoo Amaaraatti kun mootummaa maaliiti boo Daani'el Kibreettu saqqiin garafaa oole'o an dhugaan isin jedha onnee koorraan dhugumaan itti amaneen jawween kun sabboona sodaan qabne dheengaddan argeen gaafa hidhameellee gaafa mana murtiitti dhiyaatu deemsanni deemaarurraa ilaalaa dhiira akkasitti sodaata kun dadhasee biraaman raanfamnaa bulguuna dhammoo intini miidiyaa siguurratti jawaarraa maglacaa yaada haa kennu የምኒልክ ሸርሙጦች እናታችሁ ትበዳ ሁጡ ከፌስቡክ ስር እናንተ የምኒልክ ቡችሎች ሁጡልኝ እናንተ የምኒልክ ሸርሙጦች ሁጡልኝ ሀዮች ጀዋርን የሚጠላ ሰይጣንና የምኒልክ ቡችሎች ብቻ ነው ካን ጀዌ ጅቡ ኢልማን ነፍጠኞታቲ ፊ ኢልማን ምኒልክ ሁዱሰሌ ጉዲሴ ብቻ ኦፍቲ አከሚት ኢልሚ ኦሮሞ ተኮ ጀዌ አካሲቲ ኦኔ ሲቶሩ nama gaafa dubbatillee lafee kana keessa gadi silicchisee waa'ee sabboonummaa siliqimsiisu ka jawwee akkamitti jawaar akkana jawaar maaloo dhettee afaan bantee jawaariin qeeqxi buu jalaamii of hin beektu of hin beekneedha kan jawaariin qeeqxi dhugaadha siniin jedha mee tiingi godhime mee rabbiidhaati dheengadda gaafa jawween namni mana murtiitti dhiyaatu viidiyoo achirratti dhiyaate laalaatiin talaati tiingi godhaa laalaa kaameeraallee laalu bar akka abiyoot
yoo dhaqee jabanaa eebbisiisuuf yoo daabboo mana maashinii daabboo tokko hojjechiisee eebbisuu daabboo baadhate jedhee suuraa ka'uudhaaf afaan bana yoo dhaqee ababaa dhaabu jedhe ababaa baadhatee intini jedhe yoo dhaqee intini jedha kun maal bukoo wayii kun maal namni yoo garbuu haamuudha soba sobee qotee bulaa bira dhaqe jedhe arraba gayyaasee dhaabbata kaameeraa